Ganneen Ruuttaadhaanii maaliifii hanga kana hunda Abrishiin kadhachuu dandeessee? Kana caalaa Abrishiin hin kadhatinii Dastaa wajjin gaa'ela ijaarradhuutii waliin jiraadhu. Dastaan immoo yuutuu jaarsan erga jedhee warra waraqata erga jedhee waan ta'eef kanaafuu dastaarraa jaalala fudhadhuutii dastaa waliin jiraadhu. Innaa Ruuttaanii akkamittiin akkana jechuu dandeessee? Ani dirqama inni na jaalatee fi ani jaalachuun dirqama miti. Kanaafuu moo'ituu bakkan hin jaalanne dhaabbachuu hin fedhu. Inni moo'ituu isatu wanta kana siin jedhe yoo ta'e ani akka obbolummaatti akka hiriyyummaatti wajjin anaasa'a malee waan biraa waliin hin qabnu. Garuu immoo inni waan biraa yaadu yoo ta'e hiriyyummaan keenyas obbolummaan keenyas nutti haafuu jetti jedhiitii itti himi. Kana booda ija isaatu arguun barbaadu jette jechuudha. Isa Abrash immoo yuutuu abbaa manaa koo abbaa daa'ima kooti akka barbaadetti illee hoon kadhadhe wanta nama qaanessu miti. Namni ba'eedhaa dhufeetu miila jalatti kufee kadhachaa jira miti jette jechuudha. Hermeellaa Xuuxxee bakka sanitti innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraatu sin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabskiraayib sheerii gochuun hin irraanfatina. Akkuma argitan Ruuttaa fi hadaadaan ishee dhuftee jirti jechuudha. Innaa hadaadaan ishee wanti Ruuttaan gochaa jirtu natti hin tolle. Maaliifi namni gaafa sin barbaadu jireenya koo keessa si baaseera jireenya kee jiraadhu namaan jedhee namni immoo ituu jecha nama sanii dhagahee dhiisuu qaba. Bakka erga inni hin barbaanne hanga kana hunda maaliif duuba deemuun ishee barbaachise? Kana caalaa dhiisuu qabdi. Kana caalaa duubarra deemuu hin qabdu. Kanaafuu sitti haafuun jedhaani ani immoo namni ishee jaalatu namni ishee barbaadu osoo jiru maaliif nama ishee hin barbaanne nama ishee feene duuba deemuu barbaaddi? Kana immoo nan gaafadha. Wanta jirullee moo'ituu ittan hima jette jechuudha. Akkasuma moo'ituu Ruuttaa itti yaamtee Ruuttaan illee ni dhufte. Innaa Ruuttaa akkamiin nagaa wal gaafatanii booda wanti taasisaa jirtu kun sirriidha. Wantoonni argaa jiru wanti ta'aa jiru baay'ee waan natti hin tollee fi wanta kana moo'ituu maal akka ta'e sirraa adda baafachuu barbaade. Wanti ta'aa jiru kuni likkii miti jenna maal jechuudha? Maaltu badeette? Innaa wantoota ta'aa jirtu ni beektaa. Wantoonni kun immoo ituu waan natti hin tollee fi wantoonni ta'aa jiran kun waan nutti hin tollee fi waan beetasaba hin gammachiifneef waan maatii hin gammachiifnee fi ati immoo ituu maal gochaa jirta? Maaliif bakka wantoota meeqa dabarsitee wanta meeqa osoo argitu akkamittiin isa jireenya haaraa eegale jedhee isa sin barbaadu sin jedhee akkamittiin hanga kana hunda deemtee kabajaa kee gadi buustee isa kadhachuu barbaadde jetteeni? Wanti kabajaa maalidha? Abbaa daa'ima kootii miti abbaa manaa kootii ture miti. Kanaafuu moo'ituu wanta kabajaa namaa tuquun qabu. Maaliif jennaani namni ishee ani moo'ituu sina siraatanin gaafachaa jira. Walitti haa deebinu jechaanii jira. Namni biraatu moo'ituu namni Hermeellaa itti akkamattuu siniif gala. Miila jalatti kufee si jaaladhe jedhuuntu jira miti. Ani immoo abbaa manaa kootiin jechuun maaliif kabaja koo tuqaa? Kabaja koo wanti tuquuf hin jiru. Bakka nan jaalladhe moo'ituu nan jaalladha na jaallata. Inni moo'ituu wanta kana ta'uuf nan beeka. Dhiira wantoonni baay'een itti dhagahamuu danda'a. Anis balleessee jira innis balleessee jira. Balleessan keenya walqixa waan ta'eefuyyuu inni balleessaa isaati irratti dhiifama na gaafate. Inni hanga miila jalatti kufuu dirasitti miila koo jala kufeetoo dhiifama na gaafatee ture. Yeroo sanitti immoo wantoonni ani dabarsii wanta humnaa ol natti ta'ee fi dhiifama isaa fudhachuu hin dandeenye. Garuu immoo amma immoo wanta hundaa saabee wanta hundaa laalee immoo gaafa nama na biratti argee miira isaa laalee immoo bakka wanna hundaa maaliif sirreessinee murteessee bakka jetteen jechuudha. Innaa mootu ta'uu qabu. Kanaafuu moo'ituu dastaa biraan dastaanis akkana naan jedhee nan jaalladhee baay'een jaalladhaa. Kanaafuu moo'ituu fuudhuun barbaadaa fuudhuun barbaadaa waliin jiraachuun barbaadaa. Kanaafuu moo'ituu jaarsa nan ergadhaa atillee wanta ta'etti himi. Akkasumas moo'ituu maatii amansiisinaan jedhee jette jechuudha.
maal jechuudha sonan hin beekin wanta ijaarsa ergamutu jira lakkisi waliin haasa'aa jira naan jedhee jette anaaf inni kan waliin haasofnu obbolummaadha malee waan biraa miti. Obbolummaan keenyallee gahee yookaan immoo hin barbaadamoo ta'e ni dhaabna malee ani bakka hin jaallanne bakka qalbiin koo hin jirre dhaabachuu hin fedhu. Inni immoo yoo barbaade akka obbolummaan keenya cituu nan taasisaafi. Kanaafuu immoo wanti akkana akkasii nama jechisiisu hin jiru. Maaliif jennaani namni tokko si jaallateedhaaf namni tokko si barbaadeedhaafi ati hoon barbaadin ati hoon jaallatiin cinaa isaa dhaabattee fogan isaa wajjin taateedhaafi jireenya gara fuulduraa si dhiba waan ta'eef an akkas immoo ta'uu hin barbaadu itti. Garuu daadhiin lolteen jechuudha lolte maaliif dastaa wajjin hin taane namoota meeqatu irratti jajjabeessaa jira miti. Innaa dastaa wajjin ta'uu hin barbaadu itti. Dastaa wajjin ta'uu hin barbaadu. Immoo kan Abrish wajjin immoo ani wanta hundaan asirreessa Abrish wajjin illee ani yoomiyyuu taanan abbaa daa'ima kootitii kaleessa hin gadi jedheedhaaf har'ammoo dhiyeessu abdiin kutadhu irratti. Abdiirraan kutadhu nuti walitti deebi'uu keessan jibbinee miti. Walitti deebitanii daa'ima keessa waliin guddifattanii jaalalaanii nutti tola. Garuu immoo kun inni immoo hin barbaadu jireenya koo jeeqisiin jechaa jira miti. Maaliif hin hubanne bakka namni tokko yoo barbaade jaalala si wajjin jiraachuu barbaade malee dirqamaa wanti gootu tokkollee hin jiru. Kanaafuu dammaqi maal taate jetteeni ani wanta kamiyyuu wanta na waliinis jiru jechuun wanta mataa koo wajjinis jiru wanta dastaa wajjinis jiru akkasuma immoo wanta Abrish wajjin abbaa daa'ima koo wajjin illee Abrish abbaa daa'ima koo wajjinis jiru anas xumuraa wanti si yaaddessu hin jiru. Wanti immoo inni immoo akkana naan jedhe jetteefi isheen hin barbaadu jette jedhiitii itti himi kanaan boodatti hoomuu hin jiru jetteeni እና ብራው ካቱ በቃ ወቀና ፍረደtte maal sitti dubbadhee feette jechuun aartee jirti akkasichuu ishee hadaadatti aartee jirti jechuudha. Bakka lislis jettee haasofte roottan lislis እና akkasii isiniin jedha roottan dhugumaan Abrishitti deebi'uu fi ammallee immoo waa yaadde taanan jetteen jechuudha roottan. Ani waa yaade miti ani onnuma korra'in jette waa yaade osoo hin taane namni ammayyuu onnee korra'e hoon jedhen nan amananii kanaafuu immoo ani immoo ergixanya onnee korra'e jette እና akkasitti dubbatanii jiranii jechuudha. Viidiyocha immoo laayikii sabskiraayib sheerii gochuun irraa fitina. Bye bye.